Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduu keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa kanarraaf qabannee isin dhageessifna. Oduu biyya keessaatiin yaadannoo waggaa tokkoffaa ajjeefamuu yookaan du'aan addunyaa kanarraa boqochuu jaalbattee Urgeessaa maatii isaatiin kabajamaa kan jiruu fi biyya alaatti yoo dabarru biyyoonni michoota Yukureen ta'an Yukureeniif doolaraa fi yuuroo biiliyoonaan lakkaa'amu gumaachaa akka jiran simamaatiin jira. Walgahiiwwan garaagaraa irratti pirezidaantii Yukureen kan ta'an Volodimir Zelenskiin gargaarsa gaafachuu kan itti fufan yommuu ta'u, biyyoota dhihaa hedduu biratti fudhatamummaa hedduu argachuudhaan deeggarsa garaagaraa kennamaafii jiraachuun ni beekama. Oduu kanaa fi kanneen biroo isin biraan kan geenyu ta'a hanga xumuraatti waliin tura. Yaadannoo waggaa tokkoffaa lubbuun darbuu Baaltee Urgeessaa maatii isaatiin yaadatame. Obboleeyyan maatii fi harmee isaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqeetti yaadannoo waggaa tokkoffaa du'aan darbuun guyyaa kaleessaa kabajamee fi ooleetiin jira. Yaadannoo kana mata duree waan obbo Batteen kanaan dura dubbatan abdii hin kutannu kan jedhuu fi kanneen birootiinis akka kabajame dhagaheera. Obbo Battee Urgeessaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqeetti hoteela Abbabaa Giraazmaach jedhamu keessatti akka ajjeefamee dubbatamee kanaan dura. Lixa Oromiyaa aanaa Abbee Dongorootti namoonni 7 hidhattootaan ajjeefamuu kan himaman yommuu ta'u, jiraattonni naannicharraa akka dubbatanitti hidhattoonni kunneen hidhattoota faannoo ta'uu ifa godhaniiru. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongorootti eebila 9 bara 2025 haleellaa konkolaataa uummataa irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 7 ajjeefamuu himameera. Kunis haleellaa guyyoota muraasa gidduutti aanichatti raawwatame ta'uuf isa lammaffaati. Jiraataan aanichaa konkolaataa kana keessa turee fi haleellaa kanaan hiriyyaan isaa waliin kan ture kan biraa ajjeefame. Karaa irratti hidhattoonni faannoo kunneen bosona keessaa bahuudhaan dhukaasa irratti akka roobsan himeetiin jira. Jiraataan konkolaataa kanaan imalaa ture akka himetti haleellaa kanaan abbaa isaa gara umrii 45 ta'an isa biratti kan argamu isaanuma biratti akka ajjeefame himeetiin jira. Kanaan dura hidhattoonni faannoo naannawa sanitti yeroo garaagaraatti irra deddeebi'uudhaan of ijaaruu fi maqaa faannoo Wallaggaa jedhu moggaafachuu fi gara hojiitti seenuu isaanii ibsanii turuunis kan yaadatamudha. Naannooma kanatti baatii darbe keessas rakkoo wal fakkaataan akka mudate gabaasuun keenya ni yaadatama. Manneen maree uummataa cimsuun dimookiraasii dagaagsuun bulchiinsa gaarii mirkaneessuu keessatti gahee ol'aanaa qabaachuu Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan himan. Manneen maree uummataa cimsuun dimookiraasii dagaagsuu fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuu keessatti gahee ol'aanaa akka qabaachuu danda'uun afyaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan dubbatan. Manneen maree aanotaa fi magaalota Oromiyaa akkasumas manneen maree gandootaa sadarkaa godinaatti hojii isaanii fayyadamummaadhaan kanneen fakkeenyummaa gaarii qaban waliin raawwiin hojii bara kanaa hanga kurmaanaa sadaffaatti gamaggama isaa irra jira jechuun dubbatameera. Manneen maree uummataa sadarkaa jiran cimsuudhaan dimookiraasii dagaagsuun bulchiinsa gaarii mirkaneessuu fi bu'uura ijaarsa mootummaa cimaa milkeessuu keessatti gahee ol'aanaa qabaachuu dubbataniitiin jiru. Manneen maree qaama uummataatti dhihaatanii jiranii fi uummata bakka bu'anii hojjetan waan ta'eef hariiroo mootummaa fi uummata gidduu jiru caalmaan dagaagsuu keessatti qoodni qaban ol'aanaa ta'uu seeraniitiin jiru. Gamaggamni guyyoota lamaan darban taasifamee manneen maree aanaalee fi magaalotaa qofa osoo hin taane sadarkaa gandaatti gadi bu'uudhaan manneen maree gandaa cimsuun muuxannoo argataniin erga bakka bu'ummaa heeraa fi uummata isaaniitti kenname qajeelloodhaan akka bahataniif hiree kan kennudha jechuudhaan Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan dubbataniitiin jiru. Itoophiyaa fi Armaaniyaan damee hubannoo namtolcheetiin tumsaan akka hojjetan dubbatan. Jilli Itoophiyaatti ambaasaadara Armaaniyaa Sahaak waliinaan durfamuun Inistituutii hubannoo namtolchee Itoophiyaa daawwateera. Daareektarri ol'aanaan Inistituutichaa Dr. Warquu Gaachanaan jiilicha simachuudhaan sosochii dhaabbatichaa daawwachiisaniiru. Ambaasaadara Sahaak hojii Itoophiyaan damee hubannoo namtolchee AI cimsuudhaaf hojjechaa jirtu dinqisiifateetiin jira. Biyyoota Saharaa gadii keessaa Itoophiyaan tumsa damee hubannoo namtolchee fi dijitaalaayizeeshinii guddisuuf biyya gaarii ta'uu ishee kaasaniitiin jiru. Jiilichi hooggantoota Inistituutichaa waliin tumsa biyyoota lamaanii dhimmoota caalmatti guddisuudhaaf dandeessisu irratti mari'achuudhaan ragaan Inistituutii hubannoo namtolchee Itoophiyaa irraa argame ifa godheetiin jira. Biyyattiin rakkoolee naannawaa furuudhaaf tumsaan akka hojjettu ibsite. Itoophiyaan rakkoolee naannawaa furuudhaaf gamtaa Awurooppaa dabalatee qaamolee qooda fudhattootaa biroo waliin tumsaan hojjechuu akka itti fuftu dubbatteerti. Ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximaatewoos gamtaa Awurooppaatti ergamtuu addaa gaanfa Afrikaa Dr. Aanet Waayibaar waliin dhimmoota gam lameenii irratti waliin mari'ataniiru. Rakkoolee naannawaa furuudhaaf furmaata siyaasaa hammataa akkasumas tattaaffii qindaa'aa kan barbaachisu ta'uu Dr. Geediyoon Ximaatewoos ibsa kana keessatti kaahaniiru. Gama kanaan Itoophiyaan gamtaa Awurooppaa dabalatee
qaamolee qooda fudhattoota biroo waliin tumsaan hojjechuu cimsitee kan itti fuftu ta'uu mirkaneessaniitiin jiru. Dr. Aanet Weebar gama isaaniitiin gahee Itoophiyaan rakkoo naannichaa furuudhaaf bahachaa jirtu kan dinqisiifatan yommuu ta'u, fuulduratti walitti dhufeenyaan hojjechuudhaaf kutannoo qabaachuu isaanii ragaan ministeera dhimma alaa irraa argamee mirkaneessiitiin jira. Oduu biraatiin galiin waggaa geejjiba galaanaa fi loojistiksii birrii biiliyoona 48 gahuun dhagahameera. Hojiilee fooyya'insaa waggoottan jijjiiramaa hojjetan jedhamanii gabaafaman keessaa galiin waggaa geejjiba galaanaa fi loojistiksiin birrii biiliyoona 17 irraa gara birrii biiliyoona 48tti ol guddachuu himameetiin jira. Hojii raawwachiisaan ol aanaan geejjiba galaanaa fi loojistiksii Dr. Bariisoo Amaloon jijjiirama biyyaalessaa dura damichi deeggarsa imaammataa gahaa kan hin qabnee fi rakkoo keessa kan turedha jechuun yoo yaadachiisan, imaammannii fi tarsiimoon hojimaata dhaabbatichaa si'eessuu dandeessisan hojiirra ooluun bu'aa galmeessineef shoora guddaa nuuf bahateera jechuun dubbataniiru. Fooyya'insa dinagdee jijjiirama biyyaalessaa jijjiirama gooroo jedhamu kana hordofuudhaan hojiirra oolen kaawunsiliin loojistiksii biyyaalessaa hundaa'uu yaadachiisuudhaan imaammataa fi tarsiimowwan hojimaata dhaabbatichaa si'eessuu dandeessisan hojiirra ooluu dubbataniiru. Hojiileen jijjiirama fooyya'insa dinagdee biyyaalessaan hojiirra oolan dhaabbatichi kisaaraa keessaa bahee bu'aa qabeessa ta'eera jechuunis dubbateera. Dhaabbatichi buufataalee 350 tajaajila geejjibaa fi loojistiksii kennaa jiraachuu kaasanii galiin waggaa isaas birrii Itoophiyaa biiliyoona 17 irraa gara birrii biiliyoona 48 guddachuu himaniitiin jiru. Kanaan dura dhaabbata kana jalatti kan ramadamu dhaabbanni baaburaa Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif galii argachuu isaa Injiinar Taakkalaa Uumaa dubbachuun isaanii ni yaadatama. Injiinar Aayishaa Muhammad humni qilleensaa Itoophiyaa agarsiiftuu fi gahumsaa akkasumas guddina raayyaa ittisaati jechuun dubbatan. Humni qilleensaa Itoophiyaa agarsiiftuu gahumsaa fi galma gahuu riiformii ragaa ta'uu ministeera raayyaa ittisaa Injiinar Aayishaa Muhammad ibsaniiru. Injiinar Aayishaan humna qilleensaa Itoophiyaa kan daawwatanitti milkaa'ina dhaabbatichi galmeesseen ilaalaniiru. Humni qilleensaa gahumsa isaa teeknooloojiin guddisuu fi dirqama biyyaalessaa murannoodhaan bahuudhaaf hojii hojjetee hojii fakkeenyaatii kanaan cimee akka itti fufu jechuudhaan dhaamaniiru. Humni qilleensa Itoophiyaa ijaarsa humna namaa, bu'uuraalee misoomaa fi hojii suphaadhaan sadarkaa irra gahe ilaalchisee ajajaan olaanaan dhaabbatichaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan ibsa taasisaniin ragaan fuula raayyaa ittisa biyyaa irraa argamee addeessiitiin jira. Soomaaliyaan bakka murteessaa Ameerikaadhaaf kennuuf dhiyeessuun yaada abdii kutannaati jechuun Somaalilaand qeequun isheen yaadatama. Bulchiinsi walabummaa ishee labsite Somaalilaand yaada mootummaan Soomaaliyaa buufata barbaraatti argamuu fi buufata doonii Ameerikaan qofaatti akka to'attuuf dhiyeessee kufaa taasisuun ifa gooteerti. Barbaraan kaaba galaana qarqara Somaalilaandiitiin kan argamu handaara galaanaa Eedanitti argamudha. Bara 1991 akka lakkoofsa faranjootaatti yeroo Somaalee wal waraansa keessa galtetti walabummaa ishee kan labsatte Somaalilaandiin dhaabbileen isheen kan Soomaaliyaan gara laafummaa kennituuf jechuudhaanis hin taane jechuun mormiteetti. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud gita isaanii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif xalayaa bitootessa 15 bara 2025 barreessuun madda oduu Rooyiters argate irratti tarreewwan filmaataa buufata waraanaa fi buufata galaanaa Ameerikaan qofatti to'achuu dandeessu kan hammateedha. Akka gabaasa Rooyitersitti buufataalee waraanaa Baaloo Duguluu fi Barbaraa akkasumas buufata galaanaa Barbaraa fi Basaasoo Ameerikaan qofatti akka to'attuuf kan pirezidaantiin Hassan eeranidha. Pirezidaantiin Soomaaliyaa filannoowwan yookaan filmaatawwan afran xalayicha irratti caqasan kana hojiiwwan nageenya Ameerikaa cimsan ta'uu ibseera. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand Abdurrahmaan Daahiin tarkaanfii qaama abdii kutateeti jechuun xalayicha kuffiseera. Doonaald Tiraamp osoo bara aangoo isaanii marsaa lammaffaa hin eegalin dura himtee kan turteef lammiileen Somaalilaand bulchiinsa waggaa 34ffaa mootummaa dimokiraatawaa ta'een turteef beekamtii kennuudhaan addunyaa irratti biyya jalqabaa akka taatu abdatanii turan. Obbo Aadaan deebii xalayichaaf toora X irratti dubbatanii yeroo kennanitti beekamtii Somaalilaandiitiif kennamuu dhaabsisuuf gochuun wanti daddeessan homtuu hin jiru jechuun dubbateetiin jira. Buufanni Barbaraa dhaabbata Deep World kan qabeenya biyya michuu Ameerikaa taate gamtaa Arab Emirates ta'een dhiheenya kana haaromfameera. Ministeerichi Rooyitersitti akka dubbatetti Ameerikaan gowwaa miti buufata Barbaraa ilaalchisee eenyu waliin mari'achuu akka qabdu ni beekti jechuunis kaa'aniiru. Soomaaliyaan qarqara waraanaa yookaan
waraana Al-Qaayidaa fi hidhattoota kaan waliin geggeessituuf Ameerikaan odeeffannoo kennuu fi haleellaa qilleensaa raawwachuudhaan gahee ishee akka bahattu abdii itti horeera. Moqaadishoon Doonaald Tiraamp akkuma bara aangoo isaanii jalqabaatti ammas deeggarsa Ameerikaan Somaaliyaadhaaf taasiftu hir'isuu danda'u jechuudhaan yaaddoo qabduun xiinxaltoonni kaasaatiin jiru. Mootummaan Somaaliyaa baatii muddee keessa deeggarsa Ameerikaa fi walitti dhufeenya Somaaliyaa irratti deeggarsa marii gahaa argachuudhaaf jechan dhaabbata gorsaa Washington ol aanaa tokko waliin waggaa tokkoof waliigaltee doolaara 600 mallatteessuun dhagahameetiin ture. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed yaadni buufataalee Ameerikaa qofaatti akka bulchituuf dhiyeessan kunis Ameerikaadhaaf qaxanicha keessatti dorgomtoota ishee kan akka Chaayinaa fi Raashiyaa irratti olaantummaa akka qabaattu ni taasisa jechuunis dubbatameera. Qabiyyeewwan tarsiimoowwan kunneen Ameerikaan hirmaannaa qaxanichaa keessatti kan isheen gootu cimsuudhaaf carraa isaaf akka kennu simama. Waraanaa fi loojistiksii addaan hin cinne Ameerikaaf mirkaneessuudhaan dorgomtoonni akka kaan kooriidarii murteessaa kan keessatti akka hin argannen dhorka jechuudhaan maddi oduu Rooyitarsii xalayicha wabii godhate kun dubbateera. Buufanni Bowaaliidaa Gool jedhamu kun magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishoo irraa gara kaaba lixaatti fageenya kiiloomeetira 90 irratti kan argamu yoo ta'u, buufanni basaasoo ammoo Puuntlaandii gamtokkee fi kan ofiin of bulchitutti argama. Kanarraa kan ka'e mootummaan Somaaliyaa gaafiin Ameerikaadhaaf kennuuf dhiheesse bulchiinsi Puuntlaandii kufaa taasisuu danda'a jedhamee sodaatamaatiin jira. Aanga'oonni Puuntlaandii xalayicha irratti hanga ammaatti yaadni homaa kan kennine yoo ta'u, miidiyaan Gaaroo'ee jedhamu gara tokkoon mootummaan Somaaliyaa xalayicha Ameerikaaf barreesse osoo hin ka'in kan hin mari'anne ta'uu ibseera. Taateen kunis walitti dhufeenya Moqaadishoo fi Puuntlaandii gidduu jiru caalatti kan laaffisuudha jechuun yoo dubbatu, buufanni xayyaaraa yookaan buufanni waraanaa lammaffaan xalayichaan kaafame kun Moqaadishoo irraa gara kaaba lixaatti argamu yoo ta'u, achis yaalii loltoonni Somaaliyaa Al-Shabaab waliin taasisan deeggaruun loltoonni Ameerikaa leenjii kennaa jiraachuunis dhagahamaatiin jira. Buufanni Somaalilaand ammoo madda wal dhabdee yoo ta'u kan jalqabaa miti. Kanaan dura Somaalilaandii fi Itiyoophiyaan amajjii 1 bara 2024 waggaa tokko dura waliigaltee ulaa galaanaa dheerina isaa kiiloomeetira 20 haguuguu erga taasisanii booda qaxanicha keessatti muddamni hamaan ga'eetiin ture. Awurooppaan yeroo mariin qaraxaa Ameerikaa hin milkoofneef deebii kennuu irratti argama jechuun dubbataniiru. Gamtaan Awurooppaa mariin qaraxaa Ameerikaa waliin taasifamu furmaata fudhatamaa qaburra yoo hin geenye ta'eef deebii irratti mari'anna jechuudhaan ministeerri maallaqaa Jaarman Joo'erje dubbateera. Ammatti haala gaarii keessa jirra yoo jedhan yeroo dheeraa marii gochuufis carraa qabna, akkasumas beekamaadha gama Ameerikaatiin marii yoo hin hojjenne sana booda marii biraa naannoo kanatti deebii kennuu irratti ni qophoofna jechuun dubbateera. Deebiin kunis walgahii idilee ministeerota diinagdee fi maallaqaa gamtaa Awurooppaa Waarsaaw keessatti kan gaggeeffamedha. Itti dabaluunis gamtaan Awurooppaa deebii qaraxa Ameerikaatiif kennu keessatti kan adda baasuuf walxaxaa ta'uu qaba jechuunis dubbataniiru. Sababbiin isaas gamtaan Awurooppaa meeshaalee irratti caalmaa daldalaa kan qabuu fi tajaajila irratti garuu hanqina daldalaa qaba jechuun kaa'anii jiru. UK fi Jaarmanii walgahii biyyoota 50 Biraasilitti keessummeessuuf yeroo qophaa'aa jiranitti Biriteen Yuukireeniif deeggarsa waraanaa dabalataa paawundii miiliyoona 400 fi miiliyoona 50 akka gootu beeksifteerti. Gargaarsi diroonii haaraa fi konkolaattota waraanaa suphuu qaama paakeejii bal'aa ta'ee fi maallaqa dabalataan Noorweey irraa argamuuf keessatti kan qabudha. Kun ammoo yeroo qondaaltonni ittisaa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin irratti dhiibbaa cimaa gochuudhaaf walitti qabamanitti ta'uu ministeerri ittisaa UK Joon Heeliin dubbataniiru. Heelii fi gitni isaanii Jaarmanii Booris akka dubbatanitti walgahii har'aa garee qunnamtii ittisa Yuukireen waliin dursu ta'u jedhamee eegama. Walgahiin kun kanaan dura hanga Doonaald Tiraamp pirezidaantii ta'anitti ministeera ittisaa Ameerikaatiin durfamuun beekama. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessinee kan hangammaatti dhageettanidha. Nuuliin waan turtaniif galatoomaa.